Nama jireenya koo balleessefin tokkee qaama kiyyaa kalee koo baasee laadheem. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota chaanaala Nasruu Official. Chaanaala kana subscribe godhuudhaan akkasumas like godhuudhaan yaada qabdanis komentii jalatti naa barreessuudhaan na jajjabeessaa isiniin jecha. Arraan tana seenaa akka malee garaa nama nyaattuu fi akkasumallee barnoota guddaa if keessaa qabdu qabadhee isin dhufeetiin jira. Hanga qophii xumura keenyatti na faana turaan afeerraa kiyya. Maqaan kiyyaa Aliin ja'ama. Dhalataa Saawud Arabiyaati. Arra seenaatiyyan isiniif himuu dhufe. Ani obboleewwan koo keessaa quxxusuudha. Ani ilma jaartii lammaffaati. Obboleewwan sadiin qaba. Obbolaa dhiiraa lamaa fi intala dubartii takkan qaba. Haa ta'uu garuu obbolaa karaa abbaa qofa. Ani silaa quxxusuu waan hin taheef nan jaalataman ture. Garuu sun na bira hin turre. Abbaan koo si jaalatanaan ja'an. Garuu waan hin beeku hin qabu. Maaliif jennaan yeroo nani dhaladhu inni du'eeti jira. Rabbi rahmataa godhuufi. Haati tiyyaa umriin ishee xiqqoo turte. Gaafa abbaan koo du'u xiqqoo teessee heerumte. Na dhiiftee akkan jiraadhuuf aayyadaa too biratti. Haadha obboleewwan kooti jechuu kooti. Haa ta'uu garuu isaan akkuma obbolaati malee obboleewwan ta'uu hin dandayan. Guyyaa tokko mana barumsaa keessatti barsiisaa gaarii tokkootu ture. Barattoonni hunduu ni jaalatu. Ijoollee lama obbolaa wajjin barannu takkaatu ture. Isaan kun lakkuu turan. Guyyaa tokko wal lolan. Yeroo tana barsiisan dhufee isin obboleessa jechuu waan inni tahe ni beektuu je'ee gaafate. Lakkii ja'aniini deebisaniif. Obboleessa jechuun waan laafaa miti je'een barsiisaan. Yeroo barsiisan akkana jedhu obbolaa koo na yaadachiise. Isaan hamoosan jechuu kooti. Haa ta'uu garuu obbolaa koo keessaa namni xiqqoo natti dhihaatu obboleettii tooti. Haa ta'uu garuu isinis humaanaaf godhuu hin dandeessu. Baroomsa isin yeroo deemtan haala gaariin deemuu dandeessu. Gammadaa maaliif jennaan waan maatii teessanirraa gammachuu fi jaalala argattaniif. Ani garuu akkasii miti. Dhawichaan dhaqeetiin dhawichaan gala. Mee xiqqoo yaadi. Giddiinin barnoota baradha. Dhaalmaya abbaa kootirraa dhaaluu qabus tokko hin arganne. Yeroo natti dubbatan ati amma daa'ima boodu fudhattanaan je'u. Garuu amma ifan guddadhes waan takka argee hin beeku. Barnoota kiyya oofee wal qixaanin gahe. Ogguma kana mucaa tokko kan maqaan isaa Eeymaan ja'amuunin wal bare. Nama akka malee gaarii ture Eeymaan jechuun. Eeymaan jechuun nama namni hundi hiriyaa tahuu hawwuudha. Waa'ee jireenya kiyyaa Eeymaaniif nan hime. Eeymaanis deemee maatii isaatiif waa'ee kootii hime. Maatiin Eeymaan koottuu naan ja'anii. Amma isin aayyadaantee haati obbolaa keetii gaarii sitti hin ooltu naan jechuu dandeessu. Garuu faallaasanii isin nama gaarii turte. Haala gaariin na kunuunsuu jaalatti. Takkaa namiitee hin beektu. Haa ta'uu garuu humaanaaf godhuu hin dandeessu. Ijoolleen isii waan takka akkanaaf gootuuf itti hin dhiisan. Akkuma obboleettii kootii na gargaaruu ni barbaaddi. Garuu hin dandeessu malee. Nan yaade. Deemee maatii hiriyaa kiyyaa Eeymaan laaluuf. Yeroo tana ani xiqqaan ture. Yeroon dura dhufee mana isaanii seenuu haati Eeymaan dhuftee na simatte. Koottu yaa ilma koo naan jettee ifitti na qabdee maddii isii na teessifte. Yeroo tana ani taa'een seenaa koo hunda itti odeessuu eegale. Mee yaadi ati. Ani taa'een seenaa tiyyaa haadha Eeymaaniif hima. Jireenya kootirraa. Silaa akka seeratti isiin na gorsuu qabdi turte. Isiin garuu faallaasanii garaa if dadhabdee teessee boohuu eegalte. Jireenya koo keessatti ijoollummaa gaarii isin agartan san jiraadhee hin beeku. Ani jireenya gaarii waan ja'amuu na bira hin turre. Jireenya waan ja'amuu ifan guddadheen arge. Haati hiriyaa kiyyaa Eeymaan hanga takkas taatu asuma nu bira turi naan jette. Hayyee je'eeniim torbee sadii kan itti dhiyaatuuf isaan bira ture. Akka isiin aayyadaa tiyya dubbistee hayyamsiiftuun godhe. Aayyadaan tiyyas rakkoo hin qabu jette. Garuu obboleewwan koo ni didan. Isaan akkanan haala gaariin jiraadhu hin barbaadan. Waanin isaan godhes hin beeku. Garuu jireenya koo hin jaalatan.
waanuma isaan narraa fedhanis beekee isiniif himuu hin danda'u. Ati amma yeroo abbaa fi haati kan kee si adaban waan ati balleessite irratti hedduu sitti dhagahamuutu mala. Ani garuu faallaa kanaati. Yoo na adabuu barbaadan mana fincaanii keessatti hidhanii na kaahu. Akkan achi turuu na godhan. Mee ilaalaa sa'aatii tokko sanii fi olfaa achuma keessan taa'a. Yeroon achi keessa ture taa'ee rakkoo hunda argee achitti galgalafaa halkan keessa na hidhanii. Achittiin hin sodaadha. Mana fincaanii keessa taa'eetiin hedduu rakkadha. Laata jibbaan dilli tuni maali? Nama dhiba. Anummaanuu gaafii tana if gaafadhee ifii deebisuu hin dandeenye. Yeroo takka takka laata waan ani ilma haadha lammaffaa tahee fi je'eetiin yaadam. Haa ta'u garuu haati tiyya jaartii lammaffaa taatus ani silaa obboleessa isaaniiti. Nama dhiba. Ani yeroon mana eeymaan dhaqu san jireenyi kun hedduu natti tole. Waan godhu hunda eeymaan wajjiinin godha. Eeymaanis hedduu na jaalata. Torbee sadeen mana eeymaan tures dhumattee karaa manaa deebi'e. Jechuun koo cinqii sanitti deebi'e jechuu kooti. Ulee arrabsoo miidhaa fokkattuu sanitti deebi'e. Obboleettiin tiyyaa yeroo hundumaahuu hin aarin ni guddatta bakka gaarii ni geessa naan jetti. Ani nan beeka akka ati miidhamaa jirtu. Akkasuma aayyadaan tiyyas hanga dandeessetti hedduu naaf rakkatti. Obbolaa koo jalaa nagaa na godhuuf isaanirraa kophaa na baaftee mana biraa keessa wajjiin jiraachaa turre. Isiin haadha isaanii tahuu wajjiin waan takka hin dhagayan. Namni akka an bakka gaarii gahuuf na gargaaruu hamma dandahetti aayyadaa tiyyaa fi obboleettii tiyya. Barnoota kootis numan baradha malee qayyabachuu hin danda'u. Jireenya koo hedduu hamaa ture. Yeroo takka hiriyoota koo kan mana barumsaa wajjiin barannu wajjiin gabbaanee xiqqoo ala turre. Yeroo manan deebi'ee obboleessi koo akkas naan je'e. Maaf turte naan je'e. Hiriyoota koo wajjiin baheen je'een. Hayyee akkas taanan hiriyoonni kee si haa nyaachisanii naan je'e. Halkan san waan nama ajaa'ibuu osoo garaan koo na ciniinuu osoo beelti akka malee natti jirtuutiin nyaata tokko malee agabuu bule. Cinqii fi rakkoo gadadoo rakkina kana osumaan keessa jiraadhutiin hanga takka jabaadhee baroomsa kiyyallee itti fufuu eegaleem. Amma baroomsaanis nan jabaadhe. Yeroo tanaa jireenyi koo xiqqoo jijjiiramuu eegaleem. Amma ifirratti irkachuun eegaleem. Ani durumaanuu ifirratti ni irkadha. Garuu yeroo kana xiqqoo nan jabaadhe. Namaanis wal baruun eegale. Warra jireenya isaanii keessatti rakkoo hedduu dabarsanii wajjechuu kooti. Jireenya kiyyaa kan fuula duraa yaaduun eegale. Karoora baafadheen hojjechuu eegale. Barnoota kiyyarraa nan eebbifame. Qabxuma gadi bu'aan garuu universitii seenuu hin dandeenye. Yoo koolleejjii maallaqaa taate malee ayyadaa too bira deemeen koolleejjiin barachuu barbaada na gargaariin je'eeni. Na gargaarte. Akkam biyya biraa deemee baradhuuf na gargaarte. Asirraa jireenyi kiyyaa sirrii eegale. Baradheen doktorummaan eebbifameen. Hedduun gammade. Namni naaf gammade tokkos hin jiru. Yoo ayyadaa tiyyaa fi obboleetti tiyyaa akkasumas hiriyaa kiyyaa Eeymaanii fi haadha isaa taate malee. Eeymaanis hedduu naaf gammade. Haati Eeymaanis hedduu naaf gammadde ati ilma kootii naan jette. Amma karaa biyya koo Sa'uudittiin deebi'e. Yeroo manan deebi'uu obboleettiin tiyyaa natti bilbiltee Alii eessa jirta naan jette na gaafatte. Anis nan jira. Jireenya kophaa kootiin filadhen je'eeni. Koottumee inna bira silaaluun fedhaa si wajjiinin dubbachuu barbaada naan jette. Deemeen itti dhaqe. Akkas naan jette. Ati ammas obboleewwan keetitti ni aartaa jettee na gaafatte. Gaafin tuni inna kofalchiifte. Ani garuu isii nan jaaladha. Maaliif jennaan gaafii ani ijoollummaa kootitti dhabee amma na gaafachuu isiitu na dinqisiise malee. Ijoollummaa tiyya keessatti waan takka tan ani hin irraanfanneetu jira. Dhawicha obboleessa kootii tokko.
Dhawicha isaa kana yeroon namatti himadhu akkana naan ja'an. Obboleessi kee akka ati nama jabaa taatu barbaada naan ja'an. Garuu jabaa nama godhuuf uleen miti. Yoo an badii qabaadhe haana dhahu. Garuu wallaahi badii balleessee miti. Amma obboleettiin too akkas naan jette. Obboleessi kee guddaan ni dhukkubsata naan jette. Dubbisuu hin barbaaddu jettee na gaafatte. Anis if keessatti maalin ziyaara? Gaafan ani rakkoo keessa jiru isaan na ziyaaranii yookaan na dubbisanii je'een if gaafachuu eegale. Jireenya xinqii akkan jiraadhuuf sababa natti tahan malee waan takkanaa godhanii hin beekan je'een garaa kootti yaade. Ammas obboleettiin koo irra deebitee akkas naan jette. Obboleessa kee hedduu dhukkuba. Deemii ilaalii naan jette. Ka'eetiin deemee ilaale. Maal tahe je'een gaafadhe. Kaleen isaa akka hujii dhaabe fi nama kalee isaaf kennu akka barbaadaa jiran naaf himan. Ani ittis ol hin seenne. Alarraa laaletuman if duuba deebi'e. Mana koo seeneen quraana qara'uu eegale. Osumaan quraana qara'aa jiru bilbila kiyyarratti bilbilame. Yeroon ani ilaalu tan bilbilaa jirtu Ayyadaatoo haadha isaa jechuu kooti. Hello yaa Alii eessa jirta naan jette na gaafatte. Anis akkas je'een deebiseefi. Mana koon jira jedheen. Koottumee mana koo sin arguu fedha naan jette Ayyadaantoo. Yeruman dhaquun ija isii irraa hubadhe waan isiin na yaamteef jechuu kooti. Garuu kana godhuun hin malu. Isa kaleessa akka aduwwitti na laalaa tureef qaama koo baasee hin kennu je'een if duuba deebi'e. Mana koo dhaqeen rafuuf ciise. Garuu hirriiba waan je'amuu hin garre. Ciisetuman yaada, nan yaada. Akkan godhu dhabeen rakkachaa bule. Obboleessi kiyya kuni nama fuudhee bultii qabuudha. Ani garuu hin fuune. Isin amma ummaan tee eessa jirti jechuu dandeessu. Ummaan tiyyaa yeroo takka takka anuma gaafatti. Haa ta'uu garuu isiinis rakkattuudha. Humaa hin qabdu. Yeroo hunda na bira dhuftee na arguu hin dandeessu. Yeroo barnoota seenus ummaa tiyya hin garre. Gaafan barnoota fixus ummaa tiyya hin garre. Osuman yaaduun bule. Ganama hirriibarraa ka'ee osuma ifin arginin mana haakimaa kan obboleessi kiyya jiru durattin if arge. Doktoroonni fuudhanii dhiiga koo maranii. Dhiigni kootis akka fayyaatee fi akka kalee koo kennuuf hin dandahamu naaf himani. Osoon nama tokkos hin gaafatinin mallatteesse. Obboleessa koo amaliyyaa galchani. Anas wajjiin fuudhanii akkasitti tokkee qaama kootii kalee koo baasanii isaaf kennani. Anis humaa hin taane. Alhamdulillah. Kan isin ajaa'ibu garuu ani maaliif waan kana akkan godhes hin beeku. Godhuu kootittis hin aaru. Wannin kalee tokkee qaama kiyyaa baasee kenneef waan inni obboleessa koo taheefi miti. Rabbiif jecha waan keessi koo qulqulluu taheefi malee. Ifan kenneef boodan ijaanis isaa arguu tahee akka inni na galatoonfatus hin barbaanne. Achii baananis isarraa fagaachuu qofan barbaada. Duraan ilma jaartii lammaffaa jechuun na waamu. Amma garuu doktora akka obboleessi isaa jiraatuuf kalee kenne jechuun na waamu. Na jaalachuu eegalani. Ifa yoomii garuu edaanuu na jaalachuuf qaama koo muree kennuufiin qaba jechuudha. Ijoollummaa koo gaafa ani jaalalaa fi nama naaf yaadu barbaadu. Ati diina natti taate kan ati waan hundarraa na hanqifte jireenya koo ijoollummaa balleessite. Amma dhiifama naan jetta akkamittiin dhiifama siif godha. Mee naaf himi akkamittiin dhiifama siif godha. Sila isin ture namni gaafa gaddaaf gammachuu kootii inna wajjiin dhaabbatuu qabu. Garuu amma yeroon dabartee jirti je'een dhiisee biraa deeme. Ifa guyyaa saniitii hanga irratti waa'ee kootii waan takkas hin beekani. Garuu waanin isiniif himuu barbaadu ani amma haala gaarii irran jira. Alhamdulillahi jireenya ani jiraachaa jiru hundi namaatu jiraachuuf ni hawwa. Ani garuu bakka kana laaftutti hin geenye. Cinqii meeqa keessa dabreetin arra sadarkaan koo hedduu bareedadha. Hujii tiyyaa fi waa hundaanuu ani amma fuudhee ilma tokkon qaba.
Ijoollummaa tiyyaa tanin keessatti waa hunda dhabee har'a dachaa godheen ilma koo guddifachaan jira. Seenaa koo kanarraa waa hedduu barattu je'eetiin yaada. Hayyee hordoftoota chaanaala Nasr Official. Seenaa kanarraa akka waan baay'ee baratan uumaa shakkii takka hin qabu. Obboleessa jechuun isa gaafa inni rakkoo keessa jirru ifirraa dhiifnee gaafa rakkanne itti haajamnu osoo hin taane yeroo hundaa'uu akka obboleessatti rakkoo fi bal'oo keessatti qabnee jabeeffannuun dhaamsa kiyya. Hordoftoota kiyya kabajamoo akkan seenaa akkanaa isiniif dhiyeessuuf chaanaala kanarratti subscribe godhuudhaan akkasumas like godhuudhaan yaada qabdan comment irratti kaa'achuudhaan dogongora jiru as sirreeffadhu as akkas godhinaan jechuudhaan na gorsaa isiniin jecha gorsi keessan na bira dhaabbachuun keessan hedduu na barbaachisa. Galatooma.